Oduu gammachiisaa aaga lubbuu kan ittiin cufamu balballi cubbuu waldaa kiristaanaa warra wangeelaa makaana Yesuus Itoophiyaatti sinodosii giddu galeessaa Itoophiyaatti sabakaan buraayyuu gafarsaa ayyaana wangeelaa guddaa qopheessitee jirti. Bitootessa 14 jechuun sanbata guddaa guyyaa addaa ayyaana wangeelaa marsaa lammaffaa waldoonni kiristaanaa 20 ol bakka tokkotti walitti dhufuun tokkummaan wangeela qulqulluu sagalee waaqayyoo ol qabuun nagaa biyyaaf nagaa addunyaaf jechuun ni labsu abaarsa dachee keenyarraa ni cabsu yeroo lallabaa addaa waaqayyoof galata guddaa faarfannaaf waaqeffannaa dhukkubaaf seexana ifannaa koottaa waaqayyoon ol qabna. Wangeelli madda jireenya bara baraati. Wangeelli madda qaroominaati. Wangeelli madda milkaa'inaati. Wangeelli madda nagaaf jaalalaati. Wangeelli madda ogummaaf beekumsaati. Maarree koottaa hirmaadhaa. Bakki qophii ayyaana wangeelaa kun mooraa waldaa makaana Yesuus buraayyuu dirree mana barumsaa irratti qophaa'ee jira. Teessoon buufata fayyaa buraayyuu cinatti meetira 100 keessa seenee argattu. Namoota haaraa gara mootummaa waaqayyootti afeeruun koottaa hirmaattu eebba waaqayyootaa isiniin jetti. Sabakaa gafarsaa buraayyuu wangeelli waamaa jira ammayyuu. Yesuus Kiristoos bara baraan jiraataadha.